Akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootu galata waaqi isin akkam nagaa dhamiti kan isin nagaa kootu galanni isaan badini isin akkam oolmaan hojiin maal fakkaata bira hundu bareeda dhangalata rabbi har'a jechuudha kokkolfaan dhufne sireesii ta'een dhufe jechuudha sireesii dhugaa dubbii dubbachuudhaaf ta'e kana baay'ee tokko naarii jechuudha maali dhaawwattee micayyoo miidiyaa irra deemu kan argitanii biiruut keessatti ulfooftee jiran kana irratti jechuudha waan tokko dubbachuu barbaadan jechuudha gara baay'ee tokko aariisi baay'ee tokko intalatiinis nama rarte jechuudha wallaalummaatti isheetti fondammoo wanta irra ga'ee zim jechuu isheetti zimmitaa dandabarsuu isheetti miidhamuu ishee እና baay'ee tokko intini ta'e jira jechuudha aariin jira gara jechuudha anna asirratti maal jechuu barbaadan jechuudha shamarran jechuudha zii tokko bakka jira miti intini jechuun nu barbaachisa jechuudha of eeggachuu zii tokko of eeggachuun nu barbaachisa jechuudha matalee biyya ormaa yoo jirtu waan baay'eetu si mudata jechuudha dhugaa dubbachuu waan baay'eetu si aggaatama jechuudha dhugaan biyya ormaa dhiisi biyya keetittuuyyuu akkasumaan of gattee bakka injiraattu jechuudha akka shamarran waan taate waan baay'eetu sarragaa jechuudha dhiirri ግን osoo dhugaa rabbi yoo bakka waan yoo lubbuun isaa baate ta'e ala buleellee homaan ta'u jechuudha dhiirri garuu shamarranii makaraa baay'ee qabdi jechuudha makaraa baay'ee qabdi ati garuu yoo wanta san jalaa of eegde bakka rabbiin gaditti immoo abbaatu of eega yoo tofii keetii of eeguu baattee sarsaraata ofitti hin qabanne waaqni illee homaa miti hundummaa waaqallee waaqasuu ta'a jechuudha amma deebisii immoo jechuudha shamarran taate akkamitti akka biyyaa baate kaayyoo maaliif akka biyyaa baate suma beektu oboleettii kee wajjinis dhalachuu baattu oboleettiidha bakka namni oboleettiidha jechuudha ani koo kan wajjin dhaladhee bichaa miti oboleettiin yoo oboleessi jechuudha namni kunillee oboleewwan jechuudha inna birriidha jettee nama baastee gurgurta nama baay'eedha dhugaa dubbachuudhaaf biyyoon tun amma yeroo akkanatti irra maalite wanti kun ishiirra ga'u kana osoo dubbatattee jiraatte naannaa ajaa'iba tokko dhugaa rabbi jechuudha fakkeenyaaf yoo biyyaa ba'u namni hamma feellee umuriin isaatiin nu haa ta'u jechuudha amma fi umuriin isaanii haa xiqqaatu namni ogaa 13 gadi Itoophiyaadhaaf dhufu jira mukaan namni yeroo kammoo daa'imni koo yeroo ammaa biltiidha dhugaa mukaan daa'imni waggaa 13 jechuudha baas jechuudha waggaa 13 gadi hin dhufu jechuudha biyya alaa jechuudha inna akkamitti gaafa namni tokko anna ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf akkamitti hundammoo sila hammoo dirqisiifamteetuma nama arabaa wajjiniin algaa tokkorra bulte algaa tokkorra bulte immoo maal takka ishiirra mudatu maal takka ishee irra gahuu danda'u yaaddu anna ajaa'iba bakka kanatti dhugaa dubbachuudhaaf maaliif hammoo maalidhaan amma fazaazissan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama irratti gin inna deebisii immoo jechuudha ishii akkas taate miti eega gaafa wanti tokko gaafa nama irratti intini jedhe namatti himatu fakkeenyaaf intalli tun akka silkillee qabaachuu dhiisuu dandeechi kan biyyaa baatillee ji'a 8 naamee silkillee qabaachuu dhiisuu dandeechi garuu ijoolleen hin dhabamtu jechuudha yeroo baay'ee gaafa wanti tokko nurratti mudate hin dhoof kana jechuudha garuu wanti sun deemee booda bakka hin taanetti nu galcha jechuudha amma intalattiin tun oduu yoo muduraa sanii gaafa wanta kan akkas taasisan oduu himatte isuma ammaa kanallee immoo wajjin hin rafe malee maal jirti jechuudha deebisii ishiin akkas taate kan wallaalummaa isaa jennu namni yeroo ammaa koo dhugaa wallaalan jiru immoo kan waan jiru jechuudha dhugaa dubbachuudha deebistee micayyattiin dabartee ishii gurgurtu suni silaa intalli tuni yoona tana dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana hundi keenya yookaan maatii keenya jijjiiruuf akka ofii keenyaaf jijjiiruuf biyyaa baane maatii keenya ofii keenyaaf jijjiirudha jechuudha intala kana haatiif abbaan isaanii qotiyyoota akka qaban akka gurguranii yookaan lafa gurguranii yookaan birrii namarraa liqeeffataniitti ergatu jechuudha maaliif nu jijjiirte ofaa jijjiirtu jedhan hundi keenya kanumaaf waan ta'eef gaafa ani nama tokko dabarsee namatti gurguru jechuudha kan namatti kennu maaliifini waaqanaa olii maaliif hin sodaanne ishee namni illee homaa miti waaqanaa olii deebis immoo nyaannuma har'aa tanaa jedhee
bakka waan manarra nyaadhu yookaan biruma duraara isaa taatu maalarra argadhu jedhee akkamitti obboleessa koo obboleetti koo dabarsee gurgura. Ani dhugaa waaqayyo warra akkanaa hin jechuudha. Dhugaa kiristoosiin baay'ee tokko na aarsu. Bakka baay'ee tokko bakka jiraa miti baay'ee tokko bakka namni akkama bakka lazzaan immoo nama afaan ofii beeku. Bakka unkaan dhugaa waaqa dubbachuudhaaf afaan sunis afaan oromoo beektu sunis afaan oromoo beektu akkamitti mee namni dhugaa waaqayyo silaa akkamitti mee namni nama dabarsee akka nama wajjin bultu malatee dhiira arabaa wajjin akka bultu akkamitti godha qoy ishii immoo irra gahee jiran xiyyoomtuni daa'ima malatee garaatti ishee hafee jira jechuudha. Akkamitti asii miti biyyaan fide jedhiini malatee goddanyaa kiyyarraa hin fide jedhiin akkamitti ani basuma anfas kudus warra kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf ta'an jaambee waan dhugaa waaqan jechuun bakka tokko bakka wanti tokko suurus wanti bakka waan dubbatu nama wallaalchisu jira miti ani akkasan jechuudha. Dhugaa viidiyoo sallaalee baay'ee tokko ziniin jedhee micayyattiin ani sodaa ta'e maaliif bakka wanti dubbatu afaan ishee wal jala fadda jechuudha. Wayini ani dhugaa rabbi baay'ee tokko wanti ni jedhe jechuudha. Amma kanaan maal jechuun barbaade beektanii kan ta'e jira jechuudha. Warroonni biyya namaa fiddanii nama gurgurtanii adaraa waaqa waaquma isin uume kana sodaadhaa tokko. Lammaffaa immoo haatiif abbaan jireenya keenya nu haa jijjiirtu jireenya ishee haa jijjiirtu jedhanii biyya ishee haatiif abbaan ishee argatan jechuudha. Daa'imattii tana jechuudha. Atis yookaan ofii keetiif jijjiirte taa'u akkuma amma nama gurgurtuu kanatti yookaan gurgurtee jireenya kee jijjiirachuu jireenya maatii kee jijjiiruu dandeessa jechuudha. Gin immoo intalli tuni baay'eedha maal dhiirri kun gurgurama jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee meeqatu gurguramee kulaalitiin keessa baay'ee jechuudha. Dhugaa waaqa jechuudha. Anna please dhugaa rabbi bakka waan akkasii kenna mee maaluma argattu mee amma dhugaa mee yoo mucaa kana intala kana arabatti gurgurteetti maalitti akka hojirra fugootee xiyyoon tunni daa'imummaa isheetiin cabdee kaayyoo baay'ee qabdi maatii ishee of jijjiiruudhaaf biyyaa waate qaba. Inna akkasuma ta'e ishiinis immoo of adaba ofitti hin qabne jechuudha. Baay'een keenya gaafa mana madaamii hojjennu dhugaa dubbachuudhaaf ta'an Allah hunda jechaa hin jiru. Anis mana madaamii hojjedha jechuudhaan illee baay'een keenya kan of eegnu hin jira. Baay'een keenya kan of hin eegne hin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko ani jechuudha yeroo biyyaa dhufaasan jechuudha. Madaamii akkas maalitii abbaa mana ishee akkas ilaalte akkas nama gootii jedhaniiti. Gaarfadhu biqilatti mabeete mana kan eegangalee waggaa fureen dhugaa kiristoosii akka namni ganama ka'e nagaa bultee maali dhugaa waaqi guyyaa tokko nagaa bultee jechama jedheen beeku afaan kiyya bakka hojii kiyya bakka gaafa damoozitti tiyya madaamii tiyyan gaafadha allaqe wanti kanaa dhalatti dhugaa rabbi jechuudha eenyumayyuu haa ta'u jechuudha. Yoo nuti hojii keenya kostoor jennee hojjetanne bakka yoo nuti sirsiraata ofitti goone bakka namni kontinii miti jechuudha. Akkanumaan lafaa ka'eetuma waan hin taane nurratti hin godhu yoo sanis immoo yoo bakka waan san nurratti ta'uu soo ta'es immoo daafnee malanne jechuudha. Wanti sun immoo gaafa nurratti ta'e ofii keenya furmaata yoo furachuu hin dandeenye namatti manna jechuudha. Nama nu goonee jirutti akkas rakkadheen jira wanta kana akkamittan fala keessa bahuun qaba. Jennee malee wanta sanbaachaa bakka jireenya kaayyoo keenya fuulduraatiif illee immoo gufuu ofitti taana jechuudha. Dhugaa deemnee namarratti kufna jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Baay'een jechuudha. Ijoolleen baay'een ulfaanii gara biyyaa galu baay'een immoo bakka miidiyuma kanarratti fayyoo argitan dhugaa waaqayyo ijoolleen abbaa mana madaamii wajjin kan caffaraffaa jiru TikTok irratti jechuudha. Dhugaa fuuldura baanii surree kana ofitti naqanii ani warroonni akkasii dhugaa waaqe ijoollee shamarran biyya arabaatti natti lakkaawwaman maaliif ijoolleen biyya maalitti mana madaamii keessa jiran acuucamanii maal jedhanii akka tasaan hojjetan anuma mataa keerraa nan beeka jechuudha. Ijoollee tokko garuu tokko jechuudha. Kaayyoo biyyaa wayii kan hin beekne jira miti arabaa deemte jedhamu kan jiraatu jira jechuudha. Mara jechuu kiyyaa miti dhugaa dubbachuudhaaf ta'e kana. Ammanii bakka wanta jechuu barbaade dhugaa kiristoosii bakka hojii isaan hojjedha. Gaafa damooza keessanii isas haa ta'u ishis haa ta'u damooza keessan birriidha bakka hojjettanii wanta birrii keessan gaafatu. Asaniin booda inkaan miti dhiira miti jechuudha. Dhugaa waaqayyo madaamii inkaan madaamii wajjin
dhugaa kiristoosiin madaamii wajjin jechuudha. Intini keessan akkasiniin agarre jechuudha madaamii. Duraa miti akka nama tokko fooniin tiyammanarra dhaabbattu wayin dhaggeeffachaa jirtu. Madaamiin tokko bakka ijoollee tokko madaamiitti mistira isaanii himu jechuudha. Ani dhugaa kiristoos waan akkasiisan jaaladha jechuudha. Bakka mistira isaaniirra darbee kan bakka jiraa miti fooniin irra taa'u deddeebi'a. Mistira kan isaaniirra darbee jechuudha. Bakka akkaataa biyya keenya fakka odeessu jira. Ani waan akkasii kana dhugaa rabbi jechuudha madaamiin ganama yookaan jechuudha. Girmoonni ganaa jette girmoonni. Bunjuuroo naan jette bunjuur saniin booda hojjedhu okey saniin booda dhugaa waggaan masarratti bahee fuulduratti kaameraa fuulduratti kolfu kanaa miti. Ijoollee maaliif baay'ee na ajaa'ibsiisu maaliin akkasittiin kofaltu ijoollee argiteen kofaltu ani goddanyooti hin arginu garuu naan kolfanan taphadha. Garuu sittiin taphattu naan jedhu dhugaa waaqayyo biiroo faatti na himatan jechuudha dhugaa kiristoosiin jechuudha. Kiristoos bakka gooftaa dhugaa rabbi jechuudha waaqayyo naaf ragaa jechuudha. Guyyaa meeqa jechuudha na himatan jechuudha dhugaa biirootti jechuudha. Yaadeemtu faajanii jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha. Yaadeemtu tuni fuulli shiyyoo neekkatu dhugaa rabbi fuulli shiyyoo neekkatu tuni naa jedhan jedhu dhugaa bakka ganama ka'ee hojii kiyya isaaniin booda gaafa birree madaamiti yan gaafadha allaqee. Inna waroon akkatti jiraatanis baay'eetu jira jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nuti yoo jecha osoo hin taane bakka gaafa biyyaa baane kaayyoo keenya beekuu maaliif akka biyyaa baane maatii keenya jijjiiruu bakka yoommoo diraamiti malee of eeguu hin dandeenye diraamiti bakka biyyatti jechuudha wanni martuu biyyatti bareeda jechuudha. Nama akka biyya keetii wajjin akka barbaadillee yoo ta'an sirraa bareeda jechuudha. Amma intalli tuni kanas ta'e sanis ta'e ulfajjaa torbaati ija torba garaatti baattirti dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gaddeen bakka shamarrani kun makaruma baay'ee qarmichi yoon tuni iddeeffifamteetillee ta'uu danda'a yookaan rukutamteetillee ta'uu danda'a yookaan immoo attaallalamteetis ta'uu danda'a birriidhanis ta'uu hin beekamu kaa yookaan misi yoomta amma gurgurte tunillee as gaddisiiste ta'uu hin beekamu ishee fi waaqayyotu beeka jechuudha. Inna amma immoo akkanatti immoo intini kana baattee biyyatti galii jaalallee koo duraareetu akkasina godhi jedhi aribasmaa dhugaa waaqayyo waa'een siif haadhiisu obboleetti koo dhugaa rabbii waa'een isitti araaramu. Kanaaf of eeggannoo godhaa dhugaa rabbii gaafa abbaan manaa madaamee jechuudha. Kilaasii isaa keessa jiraate fakkeenya odoo isin as addaa jiraattanii osoo waan tokko isin godhaa jiraattanii gaafa dhufe shulluqqi jedhaa ba'a dhugaa waaqa shulluqqi jedhaa ba'a. Deema ta'u yeroo isaan deemanii yeroo namichi ishii deeme kootti deebii hojjedhu hojii kee kushiinumatti illee yoo fakkeenya yeroo madaamiin hin jirre yookaan achi isheen fagaatte fa'aa jiraattu ta'e yoo dhufan hojii san dhiisii deemii bakkeen biraa deemee hojjedhu dhugaa waaqa dubbachuudha ani jechuudha. Sanuyyuu akkasitti hin jedhu jechuudha. Shulluqqi jedhan deema dhugaa kan tokko madaamii yaa mananteechi waan ta'eef akka hin beektan isaan nyaatitti lafa godheetan xarbeessa darbeetan dhugaa rabbi kan barandaaf waan deema dhugaa kiristaasiin jechuudha. Kan waaqa jechuudha maali? Abbaatu of eega jechuudha. Yoo ati of eegde yoo ati zirzaata ofitti goote waaqayyoon illee si eega jechuudha. Ati garuu yoo akkuma argite bakka waan hundumaa yoo intini jette booda rakkoo sirra gahaa jechuudha. Maaliif shamarran waan ta'e shamarra ta'uun akkuma shamarran ta'uun taaddaluudha jechuudha. Akkasuma immoo makaraa baay'eetu jira jechuudha dhugaa shamarranii makaraa baay'eetu gahaa jechuudha dhugaa waaqayyo. Kanaaf bilis of eeggannoo godhaa dhugaa rabbi jechuudha. Batalee ijoolleen bubbulanii ijoolleen baay'ee tutturan waan baay'ee intini jira jechuudha. Warroonni biyyaaf amma addisii dhuftanii biyya ganaa addisii dhuftanii gaafas dhuftanis bakka waanuma hundaa akkaataa uffata keessaniitis bakka jiraamti arramaa madinuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf bakka jiraamti innaa kana sirreeffadhaa warroonni biyya ganaa dhuftan tanaan dura biyya ala deemtanii kan hin beekne warri beekan immoo beekan jechuudha. Innaa kana jechuu barbaadeen baay'ee tokkoon gaddee obboleettiin tiyya akkas ta'u ishee kanatti dhugaa rabbii ani baay'ee tokko gaddeen jira. Inna viidiyoo isinitti hin jira jechuudha. Inna viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata jechuudha. Inna viidiyoon biraatiin akka walitti deemutti nagaadhaan turaa gooddanyaan tiyyammas teessee silkii odeessaa jirti jechuudha. Akkuma isinitti garagashaa. እዛ ቁጭ ብሎ ስልኩ እያወራች ነበር። ለነገር ምንድን ነው
Anna videoon kiyya irra kana fakkaata. Amma videoon biraatti walitti deemnutti. Bye bye.